يوم إنتي سجنتا قبضني تنتجراري bara makash wa mani shari'ati ma ibalu ma branu gadani hargal kalata ri'ati tulena bilbile darasa purato koti bilbile nurati tufani mana nurati tufani saa sagalo kasa sagali walaka kasit sagale kenan waraba jitida sagali gunaka aga koti margana jetti bakka da kunura da amsanje kalas bakka na ta'u namni gareeni Facebook irraa ta'u TikTok irratti sin banaati warra Facebook illee sagalee akkasiin dabarsaa wal gargaaraa akkasiin hundi kennaa humna tokkoon sagalee akka taanuuf inshallah jara bilbilu dadde jara kofa bilbila har ammo fe doktor kibaratti gone woru fi tangize birafno sagale majara sawara patte kadatti yutara fi Facebook ratti saati majarri bilbilteessan nu dubbistaniiti namni gariin Facebook irratti isin TikTok irratti laayiviidhaan sagale masan telefoonaan imoodhaan akkana olii bilbilleeti namni gariin namni Facebook irratti fudhatama qabu tana durallee dalagaa guddaa waa'ee ijoollee Suudii irratti dalagaa ture mubaarakonnaa irratti Facebook irratti dalaguu isin TikTok irratti dalagaati buuba wal qabaannee galgala olii bilbillaati bakka laasan isin eegaan ijoolleen akka malee bu'aa jiran walla akka malee rakkatan tole inshallah Mubarak Aye baba nagama sagaleen sheekamaan nagama sagale Mubarak kina biran gawa telefoona kiyya meetare qoya akkasumas na eegaa wannaa tokkodha nagama baasi na deebis mubee baasi na deebis kanaaf wallahi wanni guddaan baay'ee namatti dhagahamaa rakkoon isaan achi keessa jiran kun amma dandeenyee waan gochuu dandeenyu akkuma isinis durallee itti faajaa turtanii ammallee waan dandeenyuun hundi kennaa kallattii maraanuu Facebookiinis TikTokiinis Twitteriidhaanis hundaanuu waan jiru maraanuu akkasitti yoo sagalee taaneef waa dhageettii argachuu malaa baabaan deebi'aniiranii deebisiin mubee. kanaaf haala jiru hunda akkasitti laalleet sagalee haa taanuu fi jedha inshallah Mubarak amma sagalee dhagaama Mubarak sirri dhagaama baba Mubarak namaan akka aramu itti godhate jira fakkaata kalas wanni sheekamaan hingaa irraa adda baafattanii jira reqeerroo rakkoon qabu waadira kalas ergamoo beenachi Facebook kana wanni godhattan asiimun kamaaliin waan ta'in wanni inni dirullee waan hin jirreef rakkoo takka hin qabu waadiran sheekamaan TikTok irratti abanan gara TikTokiitiin sheekamaallee biyaa seenanii adda sagantaa jabaa tokko inshallah ijoollee ta'e namaraa wakka olgeettu goonee namni sagantaa kanarratti qusatu hin jira jedhee yaadu ijoollee gaafa Facebook yo gide dragon ustad namni nu jala na follow ino follow Facebook guddaan follow bargabaan Facebook tokko miti sheekamu wanna sootee bareeda sheerree adila TikTok akkuma sheekamaan jedhan TikTok yoo adda fakkeenya Facebook ta'e Facebookaan yoo adda TikTokii ta'e TikTokiidhaan guyyama takka illee gochuu dandeenya fakkeenyaaf sa'a muraasa TikTok irra haasanii viidiyoo haasa'ame san waraabamee haala gaariidhaan wanni goonu TikTok irratti sa'a 9 irraa hanga sa'a 10 jechuun sa'a 3 irraa hanga sa'a 4 Ustaza Kenya
Ustaaza keenya lingi Kamal Abdallaa kottu gara kana nu kottu yoo dhuguma ijoollee kana sagalee ta'uu ta'e erga ijoolleen viidiyoo faanjitee tiktookiin qabaanne feesbuukii irra nu godha lakkii waliin galuu lama islaamni keenya waliin galuu gara ofii barbaadu malee gara tiktookiitiin sagaleen ta'amu tokkittiin hin jiru dhugaan sinitti hima argineerra ani koo tuma tiktookii qabuun tiktookii irratti ijoollee dhufee abaara arrabsaatanii feesbuukii tol deebi'aa ture yeroo sanas kottaa jedhee jechuudha. Anti tiktookii takka biraa fayyadamee hin beeku yeroo ijoollee Saawudii taa sagalee ta'u dhufeen geeba taphachuun beeku maal hin beeku. Uummanna sarateen nana saranne malee kottaa ba'aa rabbii sodaadhaati gara tiktookii gara feesbuukiitti nuu kottaa jedheen uummata iyyee waamaa ture jechuudha. Wanni Sheekh Kamal isin takka ta Mubaarakii irratti wanni isin dabalu Sheekh Kamal. Gasti koottiraani. Sheeriyaa dhiifama. Afaanutti illee isin qabee dhiifama. Kingi Kamaaliin koottiraani gastii mubee haadhufee seenu. Sheekh Kamal koottaa garana koottaas. Daqiiqa bashaniif koottaa. Waan jiru qajeela wal hubataniiti karaa tokko deemuu wayyaadha waan ta'eef haadhufuu Sheekh Kamalillee asirratti haasa'anii mallatteetti walii galleen deemna. Qeerroo rakkoon ijoollee Saawudii yoomiyyuu haga namni keenya achi jirutti isa buramuu miti. Yoo waliin taanee dhugaatti dhimmannee quuqamnee jenne hundi keenya alaa Ustaaz Sheekh Riyaad irraa kaasee jechuudha. Abbaa keenya kanarraa kaasee hundi keenya gara feesbuukiitti wal arginee Abu Yahyaa yeroo hedduu wal argaa turre anaa fi Abu Yahyaan yeroo ijoollee Saawudiitiif feesbuukii irratti sagalee ta'u jechuudha. Yeroo hedduu dhufanii du'aa ilaalaa turan baay'ee argatanii. Isaan irratti simaa marii goona. Feesbuukii qabbanaa'ee waan jiruuf maaltu jara kana laayivii irraan fide gara feesbuukiitiin kan jedhu namni xiyyeeffannoo kennee dhaggeeffata. Achiin sa'aatii seenee jira. Bareeda Mubaarak aadaa ta'e wanni isin jettan naa ta'e tokkoffaa wanni anan mana fudhachiisuu guddaan maaliifini wanni haasayan kun waraabamee taa'uun isaa sagalee guddaa namaa ta'a. Kingi Kamal dhufee ka'ee imbaatii godhee godhaan kute ta'ee Irribarraa kaafne jedhu ammaan barbaadu. Kalau yang kata nu, saat kalian jalan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome King. Inni na harkisaa anitti erga akkasi seenuu dadhabe malee bari hin deemneen jira. Tole kalas rakkoon qabu ammaan gara jirrutti adeemnu mubeen ammoo wala caalaa feesbuukaan osoo seenamee irra dansaadha. Dhageettiillee ka horatu qaamni mootummaallee irra caalaa kallattiisaniin argannaa sagaleen seenne yoo sanirra dhageetti waan ta'eef fiibiin waa ta'u waan jedhu jedha. Kanarratti waan tokkotti walii gallee feesbuuk istaanaan wanni barbaannu sagalee ijoollee ta'uudha waan ta'eef sa'aatii fi yeroo murteessaa godhanneeti akkasitti akka itti deemnu jechuu barbaadeeti. Qindaa'e yoo wanta dabalatan immoo feesbuukii wanti tiktookii irraa waa tokko faayidaa qabu. Wanti feesbuukii irraa immoo ijoolleen illee kuttee bakka siidhaa ta'u nama siidhaa ta'u kuttee tiktookii irra fiduu dandeessisi. Galee yoo tiktookii dhufu jedhame feesbuukii irraa viidiyoo kuttee tiktookii irra dhufu ijoolleen. Sini galee. Dhugaadha. Inta sunillee Kingi shabakaan isaallee da'ee fana fakkaata diimaa mul'isee jira. Ala kulaaleti
Sagaleen ani waan tokko kanaan galle immoo sagalee ta'uun guyyaa takkatti miti. Ammaa fi namni tokko irra jira. Tokko irra jira jechuudha. Alama irra baay'ee namni nun hordofne hin jiru. Gizee tokko gizee sagaleen ijoollee kallattii birrii itti guuttatanii eda birrii 360 fudhanaan jedhaniif culullee natti bilbileen. Humna qabnu kana bakka takkatti sabasabne tokko irratti sagalee waraabamee Twitter irratti Muniirii wal irreerree filee dubbannee jira gara yoo akkas jiraate na dhagaa. Egaa immoo Twitterii fi gara Feesbuukii osoo deemne yaada jedhu qaba. Laakiin yoo yaadni kiyya kun illee isin linkiffamin muraadni ijoollee kanaa sagalee ta'uu qofa waan ta'e bakka kamittu yoo na waamtan dhufee ijoollee waan danda'eef fidee invaayit na gootanii achi sagalee jaraa ol qabee sa'aatii jaraa bilbilame kan jari naa bilbiltu kana sagalee jaraa dhageessisurraa waan inni duuba na deebisu hin jiru. Ani kaayoon kiyya ijoollee sagalee ta'u. Laakiin sagantaa kana ka amma qabnee tokko irra qabnee namni hedduu dhagaye kana osoo immoo tokko maratti goonee baay'ee natti tolaadha. Salaamu alaikum. Jara keenya akka gootanu King Kamal nama mormuu yuun jaalladhu baay'ee jabaadhaa sa'aatii afuritti sagalee ta'aa fi rabbi si na gargaaru. Rabbi si na jabeessu. Anis gaafa narraa ka'e Feesbuukiidhaan na keessa sagalee ta'aa fi warri Feesbuukii koo qabdanu gaafa laayivii seene sheer naa godhaa gara peejiitiin na beeka namni Feesbuukii caalayyuu peejiidhaan na beeka ijoollee Saawudiitiif. Peejii achi keessa ture bareedaa keessaa rakkoo adda addaattiin dabarsamaa ture. Adabbii tara jala ture iyyuu kunoo reediin adabna bira jira mala wallaahi aziim adabbii jala ture sababii sana peejichi. Alhamdulillah ammarraa naa kaasaniiru adabbicha ture jechuudha. Viidiyoo san kakaasee jechuudha viidiyoo duraan. Entrada la mano. Amamo. Jennee dubbannee mari'annee miti. Nama beellamee jira jedhani King Kamal. Wanna hubatamuu qabu waa tokko nuti yaadachiisa. Wanni hubatamuu qabu TikTokii kanarratti yeruma haasaan sun haasa'amuuf yeroo haasaa gabaa fuutanii yoo galtanii himtanii hiika qabaa namarraa dhageessan hin beektan gabaa taasiftiin dhaga'e jedhama. TikTokiin haasaa gabaati. Feesbuukni immoo haasaa qabatamaa. Kanaaf yoo dhugumaatti gargaarsa taanaa ijoolleef sagalee taanaa jettan Feesbuuk irraan maa namni 5 qofti sheerin godhin. Facebook irraan dubbadhaa malee inni TikTok irraa kun kolfinee bashannannee wommoo kanan taane gargaarsaaf bareedaadha TikTokiin malee qaama mootummaa akkeessa oolu hin agartaniitis. Mee ambaasiidhumaayyuu akkeessatti agartanii beektanii takka. Kantiibaa wayii agartanii beektanii takka akkeessatti waa maxxansinaan. Bakka namni ija qabu namni waan tokko waa namaa raawwachuu danda'u tokko hin jiraanne keessatti yoo haasofne haasaan keenya walumaaf mubeedhamaa fi King Kamalii fi fedhu asilii fedhu reedii asumarratti waliin haasofneetuma dhiifna malee hiikan qabu Facebook irratti qajeela. Yoo dhugaatti sagalee taanetan Facebook irratti qajeela. Akkasi gama kootiin akka wallaalaa ta'etti akkas natti fakkaata dhiifama naa godha yoo natti aartan. Mube King maal ta'e bee isaaf King illee bilbila jedhi. TV illee taana. Hatta beekamee jira sagalee gara TikTokiitiin waan filateef isatu beeka. Jara keenya TikTok jechuun bakka yaani an maal jedheen ibsaan osii namoota 2-3 lubbuun itti hambifameera jedhetanii hiikaa baja kenneen malee TikTokidha. Ashar bashara sigalee hundinuu isa of jaju qofa malee sigalee hundinuu isa ittiin of jaju TikTok jechuun kashlabbee walgeetii kashlabbee jechuun duraaf ustaazota keessa jiru hayyoota keessa jiru kanaaf waan an jedhu hin qabu. TikTok waa tokko sagalee namaa ta'utti faayidaa hin qabdu yoo gargaarsa atattamaa ammuma kaa'amee ammuma godhaa jechuu ta'e malee. Habiibi Feesbuukiin
peejiin jara akkasii kun faayidaa qabu. Kanaaf feesbuukii wayyaa jennaan lakkii beellamameera jedhee taa'u beellamaatii miti. Ijoollee sagalee ta'uudha. Rakkoon qabu haa ta'u. Dhumate sagalee waraabbannaa ishi. Maa kana maratti waraabu maaliif barbaachiseera? Sagaluma waraabanii isaanumti sagalee waraabanii maxxansanu sagalee waraabna. Waca keessatti nama tokko 8 gastii dagaltame. Ani kamiifuu daqiiqaa tokko TikTok irratti yeroo kun gubadhu. Inna sana geemii nama 3 kuma lama qabadee ta'a warabbal kaabaa. Kana beekadha. Dhugaan itti himaa. Nama 3 kuma 5 waan qabaadhe wallaahi hin gadhiisu ofirraa. Nan ta'a jechuudha. Eenyuun na cuquchiise cuquuti. Waliigala. Gosoottu Dorbal dhaabe wala kala kaalis waliigala namni jedhin. Yoo barbaade sagalee ta'u. Maal dirqama qabu. Kanas. dirqama ittiin goone dhaggeeffadha. Kanaafuu jennaan ani feesbuukii tiktookii irratti wanni godhamma mube hin ta'u sagalee ijoolleedha. mube waan gabaabaa. Sa'aatii afuritti immoo geemiin galaadha. Amma sa'aatii 50 isaa dhiqee ga'utti waxxaree taphatanna. Booddee geessee isaa dhiqee kenna. Mube. Booda amma baate booda laayiviin seentaa yookaan telegiraamaan si bilbilaa. Kallatee jiru haala fedhasina si bilbila maa afsara wanna jiru. Jechuun koo wantati baruu qabdu ati ofii keetii akka nama tokkotti ijoollee Saawudiitiif sagalee ta'uun eessaani kan inni tolu. Dhiifama naa godhaa malee harki caalaan ilma namaa bakka itti mul'atu. Dhageessanii bakka itti mul'atu akka itti beekamtii argatu fedha. Isinii galee namni rabbiif jecha haga rabbiif jecha waan goonetti milkootu bari. Haga rabbii kee isatti uumeef jecha. Barak. Wayyee laama sila maal keessa ta'e seenaan isaa turte immoo sheexanii sila taa'uun jedhee abaarsa. Sammaa kiyyatuun inni karbaana sammaa kiyyan darbaa sama karbaana. Egaa sammaadhaan olatti seentee gadeen shofoo jedhaa ergasumaayyuu. Hooyi bakka nama sagaleen isaa iyyee ala tul gadan buusa. Sammaadhaan olatti gadina dubbadhu. Ayyee. Lakkoofsa ijoolleen hin fuudha. Ayyee. Lakkoofsa fuudhetiin si ergaa fooloo deebisnaa fi achitti siif hin ergaa Mubaarak akkasii wanni kanaadhaa wannaadhaa miti akkama jaa jirtanii billaa aleekum nama baay'eetuun isin hordofaa Oromoon hundi isin hordofaa sagalee taaf ijoolleen teenya meeqatuun gubachaa jira Mubaarak namni hundi namni fakkaattonni akka kan keetii hundi keessan ijoollee suudii tana sagalee ta'a rabbii jaadha waan biraatu namni waan biraatti fuu tiktook kanarra dhufee ta'a waan biraatti fuu namni sa'aat akka isaa meeqa ta'aa jira sagalee ta'aa fi namni ijoollee mana hidhaa keessa wanna jettan barbaadan lakkoofsa isiniif erginaa ni dubbiftanii kanaafuu sagalee ta'aa fi torban lamaan dura moo torbeen dura obboleessa koo lakkoofsa qofa sirraa barbaada. Interviyuu wayii hin turen BBC Afaan Oromoo irratti dhimma biraatiif waa'ee ijoollee Saawudii dubbadheen ture. Hello. Akkam jirta asli? Koo callumeedha warra BBC tan dawwalaana. Hello. Mubaaraki asli galgalooti? Nagaa sagaleen kee immoo gadi du'ee jira maali? Bakka go'aatti wayii jirti. Maal aslii koo dhiifamaa wajjin anoo bakka naqetti nama afaan Oromoo dubbatu hundattan iyyadha. Garuu sagaleen kiyya bakka naan ga'u. Viidiyoon dhiyoo kana si erge irratti waa'ee daangaa Yamaniif Saawudii gidduutti rakkoo ijoollee irra ga'u irratti intinaa ture. Sagalee ijoollee Saawudii maneedhaa keessa jiran kan jedhu xiqqoo dhaamsa wayiidhaan madheen ture. Wanni sun irraana jalaa kutanii tokko amma immoo Anumaan jedhetti godhee. ayyee Suurri ka daangaa Yamaniif Saawudii waan ta'eef ka Saawudi Arabiyaa sun ka ijoolleen malidhaatti rakkachaa jiran torbeedhaa hojjannee ayyee reediyoo irraatti dabarsine. ammas feessaalii gurraacha kiyyatti seenuu banu waan ta'eef please
ولينا يقول له أصلي كوكما دراني سن يوفيت جولي ماني راكي سجلن بالولاد يرقون نندا يوفيت مو أكما دراني سن انترفي نادي يسو كنساني فدا مانو قچو دندسو Please, rumatan wallahi. Rumatan. Aku bar dabre besali ke tu debi de. Besali koti debi ara bakka. I think story tha na. Aiye. Ko 0/1 da liye ka besali bi ka rakina mani da ke jiru. Aiye. Amma ibban umu kamnu gam mutu ma tau kam. Egwarra ministry ra garmodu mai gobiar. Ana tu dubbata kana irra nutu dubbata kana wa tokkar kun ka bakka bi misile lu jala fike kam nefnu hawasa ke nafsa galetana mukat tafsire dubbanna war haga fedan irra galchani haga fedan bisu mirgatin kabalu adara me dabare nafira please ayye nafira besare ki de benjira jolle ne hedun de beni jiru adara ke salamana rashi nujalan turin sagantanu kabi galato mal fada ayye kono dilala nan dubbi sege erro asli galgaloti takkanun didalu jarri way jolle saudi rabbin jara fataw wallahi adim ajratu ilmano romo et satto dalatto et suye nyuna tatu wontum tafaro romo dubbatu disana fajratu takkara jala wa didani be kanu amma di bago na garamo to matti di bago na insha Allah ya rabbi de wannan ma guddanu garamo to matti di bago ni rakko garamo to matti di ba acci gona malana na yero la masali sagale tani rajit yero la masali sagale tani amma wara ministerota dimma ala erato jetan hunda dubbisu yalla garamo to ratti be hangane kabe sagale sigale ichiti jira wanti wali na saru kana kan ngadi kabe nama di batu ko damu kabu nure rayu kamnu inshallah wanti guddanu sani akkanumatti haasa'u caalaa sagaleen tun mootummaa biratti hojjettoota mootummaa biratti akka dhaqqabdu rakkoon uummata keenya